Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa waaqayyoo iddoo jirtan gola jirtanitti isiniif habayyatu jirtu isiniin jedha sagantaa wayii deemuuf taane dura viidiyoo kana mee share isinii godha jedheeni dhugaa dubbachuuf viidiyoon kalee hojjedhee gadi dhiisee miira waan ta'eetiin kan viidiyoo akkasiin hojjedhee yaadee miti si akkaataa itti fadhee jiru argitaniittu normaalotoon taa'uu waan sanaa sa'u ga'e dhugaa waaqa akkasumatti noolee mana keessa fadhee garuu hin bubbisa waan ta'eef. Yoo nabicha tizinatti ennaan viidiyoo sana waraabee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf koomantiin baay'een yaada kana faana wal fakkaatee jira. Baqa namni baay'een tuqame jedhee yaadaa jira jechuudha. As keessatti jechuudha. Namoonni baay'een kan koo dubbattee kan koo faana wal fakkaataa dhugaadha kan jedhu jira. Waggaa meeqa hojjedhee isaanii ta'ee guyyaa tokko kan lallaalleen jiru kan jedhu jira. Baqa baay'eetu jira jechuudha. Yaanni wal fakkaatu dhugaa jiru dhugaa kan koo waan dubbatte natti fakkaata kan jedhu jira. Warri kalee hamma har'aatti kan hin miidhamne hin jiru jedhee yaaduun si jammar yaa'u sadarkaan ittiin miidhame walirra maleedha jechuudha. Namni dogoggorrees hin jiru. Bakka yeroo deemnu garaan nu laafaa dogoggorree nutti fakkaate garuu ani kan hin waatu isaatii kanatti warra hamma achi jiraniifani bakka. Warri hamma achi jiran of baruu of beekuu Baqa mul'achuu qabu isaan ofii isaaniiti ta'uu qabu. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee irra deddeebi'ee giinginaagaa namni waan tokko irra deddeebi'ee waan tokko haasoftii jedha namni tokko dubbichi garuu dubbii ulfaataa waan ta'eef otoon akkas ta'uu baadheen jedha nama taa'ee jechuudha. Otoon akkas ta'uu baadhee otoon gowwoomee namatti mana ijaaraa turuu baadhee otoon amman gizee sadi deebi'u gizee sadanuu sana kana jedhee gochuu baadhee. Otoo lafa bitee anamma lafa meeqan bita. Baqa mana kan qabu siniin hin jiru lafuma meeqan bita. Dhugaa Kiristoos yoo xiqqate 5 gadi hin bitu. Akkan otoo akkan na godhanetu 2 bitadheera. Lafti kun lafa duwwaa miti mana firraa qabu. Dhugaa dubbachuuf hin numti amma kana bitadhe. Akkan ta'eetu akkan godheetu akka itti gowwoometu. Yemmuu garmaachuu dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Yeroo baay'ee dubbadheera. Namni birri koo tokko fudhate Baqa maal jeesitti dhiisa. Namni immoo mana ittiin itti ijaare hidhaan mana isaanii iddoo kanaa koo qaqqaba. Kan koo garuu akkuma argitan kun gaara faana wal xuquufi nuti. Kina tola fi kooti jiraadhe akkaman jiraana. Amma namoota fuuldura too akkuma haalli gadi isin qabe sursur jettanii waan baay'ee isin hin jedhan. Gin waaqayyoon yeroo isin gargaaree egaa haala gaariidhaan isin jiraachisuudhaan kan waa'een keessan isin harka namni akka taa'etti isin irratti haasa'u malee kan nama irratti haasa'u salphaadha. Yeroo isa dhaggeeffattan immoo yabaasa baay'ee tuqamtu jechuudha. Baay'ee miidhamtu jechuudha saatii sana. Kanaaf baay'een nama baay'ee kan nagarramu du'aadha isaanii edaa. Nangane maalan bitaaf maalan godhaaf jechaan jira amma bagan dhagahee kan jedhu jira. Nangala jedheen shirshiraa jira kan jedhu jira koomantiin. Baqa ana namni lama yaada kanatti yoo fayyadame na fayyada. Amma namni kumni 500 olaale kumni 2 olaale namni 2 kana fayyadame nagaa jechuudha. Yaada dhugaa jiru argatee jechuudha. Maaliif namni 2 yoo gaarii ta'e nama baay'ee gargaara. Jireenya isaa gaarii jiraata waan ta'eef. Lubbuun nama 2 immoo yeroo iddoon taanetti kuftu wanta baay'eetu kufa. Isa qabatee nama baay'eetu kufa. Jireenyi isaa hin kufa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuu fi baqa xiqqeessan dubbadheela. Utoo dhugaadhaan baqa zirzir goonee mistira jiru fakkaataa na godhan dubbannee annan sheema amma yeroo baay'ee anam obboloota koo tokko naa dhufaniin jedhee isaan warra akkas na godhe sanatti haaree dubbadha malee waan akkana kaaseen dubbadhu. Baay'ee naara dhugaa waaqa isin jedhu baay'ee naara. Garuu otoo teenyuun naa obboloonni koo tokko dhufanii haasa'an otoo ammee akkas ta'ee akkatti nan jiraadha jedhu isaan immoo deebisanii otoo har'a waan gaarummaatti jiraachisuu baate. Kanaafuu dhiis kana booda naasa'e waan akkasii naan jedhu na jajjabeessuudhumaaf. Baqa si waan Gana akka darbiteetu nama gargaartu ammaa ganaa hoosii godhe akka yaadan sanaa hoosii hin taane akka gootee fi deebiteetti sitti garagalanuu hin taane akka
bakka namoonni sun hin jirre yoon taane haalli jedhanii na jajjabeessu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namoonni tokko tokko kan kufanii baay'een hin jiru kan kufanii maatii dhabuurranis kan kufanii hin jiru. Innaan isiniin jedhu haadha abbaa dhabuun yeroo tokko tokko sin kuffisa. Baay'ee sin kuffisan immoo allayyaatti sin buusa. Maaliifi banagaraachilla. Maaliifi amma ijoolleen baay'een abbaatu bitaaf mana. Yeroo baay'ee obboleessi qonnaa bitee yookiin abbaa manaa koo fi firaarraa abbaa koo mana naa bitee kan jedhutu caala. Naa ijaaree naa sirreesse kan jedhutu caala. Haati koon boochina yaadde mucaa koo ishii biratti hin gate da'ee kan jedhutu caala. Kuni maanni karaa tokkoon illee ijoo qabu jechuudha namoonni tokko tokko. Garuu namoonni muunumaa wantoota kana hin qabne immoo baay'ee dafee allayyaatti ta'ama jechuudha. Maaliif akkuma jirutti bakka nama tokko sanarroof buuse. Jarri kun warri kun waan hin jirreef bakka nama amane sana irratti of gate waan ta'eef namni sun immoo maal lagooti eenyu natti baasti eessan nageessi kan jedhu isin jalaa balleessa. Isin immoo bakka quuqama waan beektaniif erga deemtanis quuqama waan beektaniif waan gootaniif isaantumaan fakkaatu gaasiniin jedhe. Kanaaf dhugaa dubbachuuf yaadni keessantu nagarrameefan viidiyoo kana hojjechaa jira. Bakka yaadni ijoollee baay'ee wal fakkaata. Muudhamni ijoollee baay'ee wal fakkaata. Kanaaf warri fuulduraa adaraa keessanidha yeroo baay'ee kan hin dubbadhu. Yeroo baay'ee illee haaratu maamilli koo seena waan ta'eef yeroo baay'ee duraan wanti hin dudubbadhe jira. Wanti hin dudubbadhe jechuudha. Firri jalaa balleessee yookiin immoo waan ta'e ta'u biyya keessa waggaa 3-4 tangalaa ta'anii yookiin heerumne yookiin hojiin qabanne yookiin birriin qabanii yookiin godhanne hin jiru jechuudha. Kalee garuu namaa ta'anii jechuudha. Har'a ganaagaa innaa haa jettee jireenya ishii jalqabdu ganaa waggaa 10 ishii hafa jechuudha. Ilaa jireenyuma mana keessaa sirreeffachuudha namni kun. Yeroo isaatti lakkatti ishii fuunfatan akkanatti fuunfatan jechuudha. Nama akkanaa kan. Maaliif ganaagaa illi ishee eeggatamee akkam gooti lafaa kaate fixattee okalee namatti ganaagaa illee dhaabatti ganaa jireenya mataa koo jetti haa jettee namoonni tokko tokko immoo yama carrasha kan of gatu jira. Yama carrasha kan of gatu jira namoonni tokko tokko. Mooloo kawa amma waggaa 4 kanatti waan hin gargaare takka kan jedhu jira. Enna dhugaa dubbachuu fi yaada baay'ee I think isinii galee jira yaada. Isa kalee goonee miti gaamma kan gaabbaa isiniin jechuu koo miti isa kalee goone. Isa kalee taanee irrattis isuma waqasaa fi isuma raawulaa jechuu koo miti. Anama baay'ee dafee namarra darbuu miti. Yeroo na aarinnatti ka'e nama dafee dhiisu miti jechuudha. Garuu isa kalee toon taane har'arraa qabaati gaa. Jabeessaaf qabaa jechuu kooti yaadni koo yeroo naasa'anii jechuudha. Bakka anamma waggaa 5 duraanii waanuma toon gabaarraa toon bahe protokoli kunaan guutu birriin naa ol kan waggaa 5 keessa jechuudha. Otuman ta'uufu jechuudha. So aariidhaan biyya sinnan taa'atoon jedhuun gara Dubaay kana deebi'ee jechuudha. Ergan deebi'ee lafa isa tokko kanan bitan. Isa duraa garuu birri harcaatu amman isiniin jedhe kanaan wantoota baay'ee godhee mana wayii bitee deeme. Ani immoo battam waan tokko qabnan godhu malee gadi dhiisu. Dhugaa dubbachuuf haadhumallee yoo ka'e. Balleessuuf isoon ka'e bar suruma nan beektan isin nan beektan. Isaan isin gorsu malee nan beektan. Yoo itti ka'es akkasumatti tan balleessa kana bara. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yoon toles immoo akkasumatti baqa miskiin qabdee nama goototti beek gamnummaan immoo miti nan balleessu aariidhaan jechuudha. Bakka nan balleessa yoon jedhe jechuudha. Garuu irra caalaa gowwaadha. Gowwaan naasiniin jedhu toonumaan beekin otoo hin taane otoo hin beeku. Toonumaan beekin gowwaadha jechuudha. Otoo hin beekuun gara laafumni jira miti maal ta'ee gara naa dhaabu burree akka jedhan tokko. Gara laafumma isa jedhamu tokko bakka yoo namicha waan baay'ee yaada. Osoo du'ee maal nama tokko toon gargaaree hin jedhin isa jettu. Ayi namni kun otoo nan nyaadhu akkamiin agabuula isa jedhu. Anatti tolee akkamitti isa jedhu. Otoo haadhoon koo guddatee ollaa ka'ee mul'ata isa jedhu. Ittiin hojjetee guddatee naaf deebisu isa jedhu. Wantoota akkasii yaada. Akkasitti gowwooma malee normaalii gowwaa dhedhee
isa duumessaanii gowwaa miti. Yeroo baay'ee kan hin kufu gara laafummaadhaan yoona gara laafummaadhaan jechuudha. Garuu Waaqayyoon gaarummaa naa godhe malee gara laafummaa koo ammeenya naan goone. Utuma nammaayyuu haaruu jechuudha. Utuma wantoota sana yaadadhu jechuudha. Karaa baay'ee akka heebban na goggodha malee wanti dhugaan isiniin jedha nama kana yaadatee haasa'uyyuu miti beetoon akka ittiin jirutti jechuudha. Waaqayyoon haa eebbifamu. ግን ለምን ለሰው ብዬ የራሴን ነገር ለሰው አላወራም እንደ ምሳሌ አድርጌ ጀዴን እንጂ በቃ የሆነሽ መዱባ ቆርቆሮ አጥፉ ኮሚቲ በጣም ቢታ ምርጋ ፉንዱራ ዱባን waaqayyooni dabilii kaleessa dhoksaa waaqayyootu beeka naa deebi'aa jira. Otoottuu na gargaaraan jira. Harkisuun naa deebi'e jechuu koo miti. Inni itti jaaree waa naa godhe jechuu koo miti. Humna isaan na gargaaree jechuu koo miti. Yaadan na gargaaree jechuu koo nan beekan har'aa isiniin jedheera naa. Nan beekan dhugaa dubbachuuf. Nan beekan. Warreen itti jaare nan beekan. Gan bakka an baay'ee ittiin gammada jechuudha. Kanaafi isa kaleessaa yaadaa immoo hafaa itti quuqamaa hafaa jechuu koo miti. Sila kaameeraa laalee fi taa'e malee hin taa'u mucaan dhugaa waaqa. Lafarra bu'ee gangalachuu barbaada. Dhaabachuu barbaada. Amma kaameeraa sila sichi ilaaluuf zimmi jedhee na laaleessu kana bara. Ka'ee kun kan dhaabachuu barbaada. Lafarra looyee laddoo malee sana geeneedha. Qurqee koko tuuxattee baate wanti taate. Tuuxattee baate. Ijoollee jedhi yaa jarana insee qayyo. እና isa kalee qabadha haara isiniin jechuu koo miti. Waaqayyoon innaa tokko immoo yaadee keessaa sin baasa akka garaa keessanitti. Akka miidhamtanitti immoo deebisee dachaa miidhamtanii amma isinitti meera namoonni quuqamu. Namoonni miidhama isaaniitu gargari malee baay'een namaa miidhame jira. Akka komantiyyuu ilaalutti garuu miidhama keenyatu gargari. Akkasumatti Waaqayyoon immoo isinii deebisa. Dhugaan isiniin jedha. Akkasumatti dabilii yoo miidhamte dabilii immoo eebbifamaa deemta. Indoo amma taa'anii maatii keessaa orma keessaa ta'u fira keessaa ta'u obbulaallee keessaa ta'u taa'anii ta'ee fi dachaa kan jedhantu jira. Naa ta'ee rammoon sobu ta'ee shii fakkeessanii miti. Shii fakkeessantu hin taane naa ta'ee jira. Lamin kaleessan dadhabe kaleessan akka hin taanetti na nyaatame waan ta'eef akka hin taanetti naa deebi'e. Akka hin taanetti otoo namni hin jedhin Waaqayyoon. Okay? Eebbaa namni hin beekne. Hebbamtuu beekuuf arguu hin dandeenye eebbisa. Karaa ittiin galu karaa ittiin walitti dacha'umtuu kan hin beekne jechuudha. Mana waan hin kalee ta'e karaa baay'ee irraanfachaan deemaa jiraan. Dhugaa dubbachuuf. Innaa Waaqayyoon haa eebbifamu. Waaqayyoon qofa kadhadhaa isa miidhamtaniif haa ta'u Waaqayyo jedha. Haa ta'u bagan ta'e baqa. Baga ta'e yoo heeyyamte jedha. Inni hojii isaarra jira waan ta'eef. Garuu dhugaa dubbachuuf waan tokko sitti hima. Miidiyaadhaan ta'e kun nama miidhe humnaan qaba yookiin nan danda'a yookiin fayyadamne irraa jechuu isaaniitti amma isaaniitti namoonni haa godhuufis ofiifis tirfii fudhatanii. Garuu kana na caalee miidhu waan jiruufi inni ulaagaa isaan godhan ilaalee adeemsisuuf malee immoo gonkumaa waan tokko irratti hin yaadu karaa ittiin deebi'uun jechuudha. Garuu akka deebisuuf waan hojicha madaalee waan isaan madaalsisuun akka deebi'uuf hin barbaadan waan. Gaarummaan haa deebi'uuf gadheen haa deebi'uuf hin jedhuun isa harka jira waan ta'eef. Okay? Kanaafi isa duuba deebitanii yaaddatina jechuu barbaade. Isa duuba deebitanii hin jedhina. Baqa bage ta'e bichaat hojjedhu gowwoomee miti jedhaa dhoksaatti gowwoomee miti garuu gara laafummaan immoo bareedduudha. Baga gara jabittiin ta'ina namni gara jabaataan yookiin immoo namni maalaan akkamitti nyaatama sijjaamaa
nama garaa laafu. Baga ta'e. እግዚአብሔርን baga ta'e. Simboo qabdu. Anama simboon qaba dhugaa waaqayyo sitti eebbaan qaba waan san beeku. Maali akka ta'e hin beeku. Wanti nu hojjedhu jira hee suuqittiin hojjechuu jammari sana malee waan galii qaba jedhan. Gin bakka kana isiniin jedhu. Eebba si jammar bara hojjettaniidhaan galu. Dadhabbii keessan kalee iddootti dhokatee baa jechuudha. Harka jara sanaati abaa harka seexanaati abaa iddoo ba'u hin beeku. So እግዚአብሔር መልካም ነው። አኒ ፊስን ዶኒት ጫለት ሰሰነ ጠረጌ ዶክሴ በጌታ በኢየሱስ ስም ሐራን ቀቤ ከን ያደነ ከን ዱበን ጎርሳፍ በሩምሳ መለ ጀዴ አካን ጉያቶ ከገለተ ጉዳነም ቤካ ዋንተ ኤፊ እንዱማሁ ኢትን ኢጳቲና ያደ ኬሰን ኢጳቲና ለላ ለምቲና ከተገራሲን ጠባቻ ጀርት ለምቲን ቀንጫርቴ አጃፊጤ ቶርባ ጉያሻን ረት ጉዳት Happy birthday nge induutu gaaf sana viidiyoodhaan happy birthday jechaa ooltu laddoo isaatiin liivii irra singalchee liivii baneen karaa baay'eedha karaa tiktok karaa yuutuubii karaa feesbuukii liiviidhaan hin dabarsu. Hoo ji'a shantu sinafee taa'aa eeggadha siraata keessan eegaa. Kongiraa saamuu haadha obsee maal jettuuni? Samuel normally maqaa bakka karaa macaafa qulqulluuti karaa kanaano obsaadha dhugaa obsaadha maqaan isaa bakka karaa normal namni haadha obsaa jedha nawaama saaminis bakka marxiidha haadha obsaas jedha nawaama lamaan nawaama haadha obsaa saami so haati obsaa inna happy birthday waggaa isaatitti hundi keessan nu eegaa nanduutu nani eegdallee irra taana bakka qaxxatee isaa sagal wayirraa qabeen isin seensisa amma 12tti bakka amma sitti mul'achuu dandeenyutti dibimisuuti kanaan isiniin jedha akkasi hayyadimi biliqitti gootaa garagaltee ilaaluudha. Malu barbaadu tasaan irraati kun isin jaalatamu anta bilic kaamera kana barbaada kanaafi maal ilaaltanii ibsuu dandeessu otoon dhukkubsadhe amma fakkeenya 500 namni isin irraa nyaata ta'e otoon dhukkubsadhe 500 jechuun bar bakka achuma nakimii tokko dhaqanii mirmaraa godhanii qoricha tokko fudhatee nama deebi'u jechuudha. So akkas ta'uu dagachiisuu dandeessu. Fakkeenyaame otoo ibeerraan fayyini wayi nama qabee maal godhu birriisi ofitti fixee dhibee fayyaa keerrees hojjattee orraa duute bakka waan akkasii ta'uuf jajjabeessu waan ulfaata akkasiitiin siistama nyaataatanii jechuudha. Akkuma gowwomtaan gamnammootaatu gaasitti birrii kennu sinirraa nyaachuu irratti gowwomtaan gowwuma sagaraa laafummaa garuu garaammoo jajjabeessu akkasitti ishi gaaf gaa'ela godhattan immoo ilmoo yeroo argattan miliyoonni isin bitaa jarri sun isin kennu. Namoonni dhaban immoo amma makkarra bu'anii mimmaan isaanii maal akka ta'etti bakka waan akkasii ta'eef jajjabeessatu yeroo sana birrin የምድር ናት እግዚአብሔርን እንፍቲ dhugumtis dhugaa waaqayyo kanaaf akkasiin isin hin jedha nagaattola yaa jirii viidiyoo hojjechuu na dhoowwee jaarsi kun liibirra galuuf kaata liibirra na dhiiba dhugaa waaqa seenudha bye bye